كاسورة ما صورة أرجعني سما قبة قد دوفتي جدا فوتو أم صورة فتير يا إيسي دوغارة بما حاجة ما نمني بيت تامنا كان كيكنا برفاتي شان سينو فهو بيت تامنا كان كيكنا أني مدة إننا نما سين نجرا منا كيكنا جمّا أكم لكن فدا وري بروفايلي إسارة كاتم كوتا سينا دي ما يركادا نما سين الجروج أكيد ليه شوفتي أما جت وان جيم قبضوف أكبراري منال لك سلام بو نيرو باي منا بني جيم دي بيسفر بيتا ججبات شو قبضة أنا وفنام يو دفني تاب وفي غداني هادي من غيا سن بيتشا دفايو أنا وف دي دلغا أروم أنا وف أرا لينجرتي غيا سن لينجرتي مال تو غنا ما غلغلا جيم إذن همان أكنا ما سرجي متامنا إذن همان سرجي دفون مرغا كيسن وني كان جيزي مالي أنا وفتن كنا وفتواتي أنا بدوان جيمي تان جيمي تبادي يو تبادي غاف جيمي كيا اسني منتنسي غاف جيمي كيا ساني غداتي يو أرغم تاني رت دير كمامت كو تاتي وي باري أورومو يا دتشي سمرة جيسي تكتي نلفت يا فاتحة فوانو في تي أرجي فيديو لسه هذا الدمال جتشو كنا وفتاتوام جولين نزديك أبدي وجولين غدون نزديك أبدي تدايم بريد غاهي مي كارامي بريد لا جتشو كون كارامي تي برجايز مي وري فروفايلي كان كير ركايات كونو كوت شو قدي تدي كوت ركايات سي شو قدي قلت لا إلى أبسطه ديمي ركعت وديمي دي كيس وديك كيسي كوي أنا تركايا يواسي أسر أسكن شو تاقول أنا كوكو أتي فيديو ما أنت ما أتي فيديو شوفنا على تيا فاتولي أسلا ياتي بارين دلغان ديرا جرا هندوفا دلغا ديرا أو في بربادة تبريدا كيا وليسي إثيوبيا هنياني هنلالتا نو إرجع الرخاينا فتي كوين فتي نقدس سورة الرخايا سكريشوت أقول أنا نقدس يدي نو كم سيقدسان نقدفتا غرام يعني أكا سكريشوت الرخايا ثاني جت أنا الرخايا غرام سيقدساني أكا نقدفتا الأكنات مدري بيرنجرو رياتك قلت دندي تنيسي لما قلت لا هذا صورة كان كيرك آية تاني تقال شو نندم كاية تاكوتا ماشي كونو خنا الراسكرين شوت قلت لا يلا أنا كم تورى أمريكا كويلو كتير من هذا عزيز أنت مع أسلك يلا الرخاية لاتي كوتا دفاتي أوكي كانت بريدة دقيقة كانت بليز يا رامورة أنا كيسان جرو يا جماعة بسم الله أكنت انجل كونو تجربتي كيس جرت توري صورة إلى الرافتا لاتي الرخاية دهوتا يعني بولي ما كنا وما دي كويتوا في برجاه ويا ددامي تربات جت أنا قيان وما يسناب ردوف قيا ما قمراس يو برجو جري نفسه Okay, how many? Dan Shamaraho, Jiraho Jin. Dokter Hayati. Mana madam? Ramza, kotu sagaleta yukuno gurban ke sangemi kaba. Kotu. Sema sira sirra kam si akka jolle shirkatitti. Kenapa? Kana ufatan 5G Deben Jolle kasha Utifa Kunoti wallahi jolle amarra kaate ufat Assalamualaikum Waalaikumsalam
قادم ولا لابس Naga fayyaa. Naga wallahi. Welcome Yoya. Geemi jira sila Fatisha. Geemi jedhanii akkasitti Maqaan kan kee kun ani na dhiba mallee naan godhe. Fatasha. Geemi maqaan illee hin beeku. Ofii maal beekamee waan namni ta'e Lakka argullee gaarii yoo ta'e illee waan namni ta'e ta'uun gaarii. Baay'ee biyyaa wajji godaansa jedhani. Waasiin eegalte. Kanuma. Abshir waan qabnuun si bira jirraati. Taani immoo akkanumatti iyyuulleen bareeda. Garuu guyyaa meeqamee asirra guyyaan isaa Seeptembarii 27 hadhi 17 I think guyyaa 10 ta'a. Guyyaa 10 ta'a. Too much guddaa. Guyyaan 10 guddaa. Guddaadha bargaa eegaa jechuun garuu guyyaan atirra oolchite guyyaa sanbataatiimi. Wallahi sanbatan siya. Guyyaa 10 adri. Guyyaa dura. Yaa sanbata irra si ooluu qaba beeku. Sanbata xiqqaa jechuudha. Akka sooli ani guyyaa kana isiga yoom godhe lafuma ol ka'ee calliseen intini jedhe. Nagarshii kootu warri barbaadi fatii ragaatan kun ol sin harkisaa. لا سنبتا ميتي بيت الرولي Wiixatarra oolesa? Aizoon Fatisha. ويد Sanbata irra si ooluu qaba. Sanbatarra moo? Hin beeku bara geemii qabadhee sin beeku waggaa 5 waggaa 6 qabadhee. Tumaan naan jennaan man. Carraa namni baay'een si arguu qaba beeki. Nama yoo si jedhu immoo geemii kana taphatu irratti yeroo taphatan yookiin yeroo qabatan kan nama taphsiisu namuma hundallee ta'ee namuma danda'ullee ta'ee garuu hoo keessattuu maali akka mamaa isii ho'i jedhu tokko. Maaliin yoo ilaalan maalii qabdisii jedhan. Taaptaapi man namummaan dhufe kun yoo taap godhee galaas. Haaraawumata akka rakkoon hin jiru Fatisha Aizoon hin darsaalle. Fatii guyyaa sanbataa irraa oolfadhu. Suusii deemi irra kaayadhu deemi. Ramzisha. Xiyyiti. Jirta kaati lafi. Injirana yaaddee deema akkanatti qalbiin gadi si laafte. Ejjan hin jiraan. Gara wal nyaanna yoo guyyaa takkatti illee taatu waliin sirbine sanumaaf. Waliin sirbu gochaa taati. Ra'aanuun na fakkaata. Namni akkanatti. Irratti hin dhaabatu. Wallahi. Fattuun sanbata irra oolfadhu kaa sanbata xiqqaa irra Jijjiiramuu danda'u gaa nafsi. Jijjiiramuu akkamiin danda'ama? Warri beektan maa akkamiin jijjiirama booda ergaa intini jedhee. Guyyaan eega qabatame jijjiiramuu hin danda'u. Namitti nagahama waan danda'een guyyaa sun jijjiiramuu hin danda'u. Hin danda'u gaa guyyaan jijjiiramuu. Sirriidha inni. jechuun namitti odoo amma namitti walii galtanii sanbata irra oolfattee bareeda. Yoo namitti walii galta rakkoon qabu fati akkam jettan beeyta ani simaaf garuu sillee confuse gochuuf miti dhiifama. Simaaf jedheeta. Yaa waan namudate beeka ani arma dura waggaa tokko akkas dura geema taphadhe guyyaa jimaataa irra oolche. Namni guyyaa jimaataa san namnu baay'ee waan hin dhufne nama baay'ee gaafa fakkeenyaaf Raamzaa yoo bichaa miti namni baay'een sanbata irra waan oolchuuf iyyuu. Namni taphatu kamuu sanbata taphata. Waan fedhaa ta'u malee namitti bilbilii fi biyaansi guyyaa amma qabde kana irratti torbee edaate yoo sanbata irra oolfattillee bareeda. Eega taphatte baqa bareeda gootee taphachuu qabda. Akkanumatti yookiin ati amma nama feemasaa nama miidiyaa kana irra beekamu akkuma ijoollee tokkotti ol kaatee yoo qabatte hin ta'u. Wantichi itti yaaduu barbaachisaa. Akkas wayya wallahi an faayidaa kee barbaada malee booda immoo wannoon kee hin barbaadu. Dhugaa hartu sitti maal? Dhuguma yoo si walii galan qayyarachuu hin danda'a yookiin akkamitti bicha ofiitiin yaaduu bichaan qayyaruu hin danda'a. Maka akkasuma. Ila Fatisha yoo namitti Yaadni namaa immoo bareeda. Torba jedhee jira gaa.
promotion ada lagi. yaada namaatiin tension ta'uu irrallee ati garuu mee ofii mari'adhu irra caalaan sammuu ofiitiin mari'achuudha yaada namaas fudhatuun gaarii illee ta'e Yaada nama jechaan nama yaada namaa fudhatu waan ta'eef beekuudha. an akkanumatti yoo laalu ati hubannoo geemii nama qabullee miti sirriitti illee bakkee waca akkana kanatti hin argamtu. Sin arkines harma duras. Ayyee Kanaafuu akkasin laali habiibi. Waan baay'ee si jaalannuuf. Yoo akkas ta'e egaa amma promotion kana guyyaa isaa rakkoon qabu September ka jedhu kana achuma siisitee Novemberii keessa goota. Maal rakkoo qaba? Gubbama kana irratti September ka jedhu kana bichaa guyyamaa fi barreeffamaa fi guyyaa kana bichaa jijjiirta malee bar waan biraa jijjiirtu isii wajjii walii galte isii illee waan akkana kana asirraddaata. Mataa jabaatti Tigreen. Maal isii illee faayidaa barbaadde akkana jettaan jechuun gaa faayidaa illee ta'ee guyyaa sanbataa yoo jettee ni beekti isii nu nama akkami isii illee hin beektu geemi. Laa anta batti sirriitti feemasa namitti Mubaarak fa'aa wajji qabattee ture. Akkas taanaan bakka akka ilaali jijjiirsa. Bakka itti himame. Amma nama kenna kana maasiin jedhe beektaa osoo guyyaa akkana maaliif ati dura guyyaa sanbataa irratti qabde bar guyyaan kun guyyaa hojiiti nusiiwwan agarre waan miidiyaa kana irratti ta'aa ture waan beekuuf nama meeqa. Inni jira kalaas. Ya akkas godhi ilaali. Yoo isiin diddellee nama biraa laale hojiin qabatu mindinno maal isiin bicha. Lahin jira barfati amma namni jechuun ila amma sana waan ofii faala faateeti yoo hin fidan nama beekta yoo isiin illee didde jechuudha. Bakka inni jira dhiisa. Beekuu beekuu. Yaa. Yaa namoonni tattabatanii inni jetta yoo jiraatu. Deebiillee miilan allee geemi hedduu qabamee raami. Ramza. Waan nama kana keessa guyyama 20 wayii kana keessa jechuudha. Abbaan fedhaa qabatu namni fatii jaalatu fatii sappoortii godhaa namni nama san jaalatu nama san sappoortii godha sun rakkoo qabu. Garuu waan guyyaa fi dhuguma waan guyyaadha guyyaa jedhameef taanaan rakkoo qabu. Waan guyyaa. Guyyaa sabbata fatii nama baay'ee beeka waan ta'eef namni bari irra caalaan nama giftara qabatee dhufa. Namni asirratti immoo beekamtii qabuu fi dhageettii yookiin jaalala hawaasa biraa qabu abdii hawaasa isaa taphata waan ta'eef rakkoon. Kanaafuu akkasii fatii kiyyaa dhiifama yoo waan laa ramzi. No Ramza dhugaa jetteeni wallaahi. Nama jechaan ka beekurraallee kan beeknirraallee hundumarraallee qabaa fudhatu waan ta'eef shukran. Sirriidha akkasuma laaluudha. Fatisha yaada keetii fi yaada namaallee wal bira qabdi jechuudha hubachuu qabdi jechuudhaati. Kuno booraan baane kun Fatii feemasa jabaa Fati. Gaafa leenca furii shan qopheessuu qaba. Boonaan beekama. Beektaadha. Boonaan mucaa smaartii. Niit. Boonaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akkam naga jirtani? Bayyaadha. Tattaasho tapha qabeellama qabatteessa wallahi nagarre anillee miidiyaa kanarra hedduu hin turre. Bakka qabatte qabachuu qabdu namoota laa qabatuu qabdu namni keenya akkuma mul'atu akkuma waan gaarii dalagutti. Waan gaarii mul'achuun gaariidha. Wallahi viidiyoolee siin dalagne hin garre. Guyyaa meeqatti kafallee hin garre namuma argaa jira miidiyaa kana gubbaarra hin turre. Okay. Nundi nu ga'ee sila mataa keenya qabu nuuni baana viidiyoo si dalagaa akka danda'e beeksisa si godhaa cufti keenyaaf jechuudha akkuma dandeetti qabu nuuni. Jajjabaadhu abshiirraa hawaasni keenya iddoo si jaalataa iddoo si kabaja. Wanta ati hawaasa keessa beekamtuu fi gandaa fi kutaa qoodu osoo hin taane hawaasa waan gaarii dalagu waan gaarii dubbachuu irratti beekamta waan taateef hawaasni kutaa 11 si wajjin jira akkuma waan gaarii dalagaa turte saditti abshiir
si wajjin jirra. Waa hundaanuu si wajjin jirra. Siifis beeksifnaa waan qabnu kunaa dhaabbannaa ammoo nuti dandaanii miti kutaanii miti nama waan gaarii dalagu akkuma inni waan gaarii dalagu sanii gammachiisuun nurratti dirqama.